Batti fanno lola bantee jirti yeroo oppidiyoon ta'e jettee diraamaa gosa lamaa taphachaadhaa jirti. Diraamaa gosa lamaa tokko maal godhan Oromiyaa keessatti boonii wal qabu. Oromiyaa keessatti oppidiyoon maqaa OLF baafattee yookaan maqaa oboodhaa baafattee amaara fixxee achi dhaqxeeti uummata walirra dhaqaadhaa hijaa kafaladhaa jirti ammaasii abiyyuu wajjaan. Abiyyumaatu maasii fannoo hidhachiisee wallotti erga. Abiyyumaatu maasii woboosaa hidhachiisee Oromoodhaa fi Amaaratti erga. Diraamaa akkanaa kanaatu deemu jira obboleen kiyya. Oppidiyoo tana akkam duraa taanaa eessa duraa seennaa iyyaala walgahee biitti harka buute. Durriyyee biitti harka buute. Durriyyee biitti harka buute. Sodaa rabbiin qaban. Sodaa namaan qaban garaa malee waan biraa takka illee yaadan waan takka illee fannoodha moosaa faannoodha maqaan isaanii jara amaaraa kana faannoodha moo fannoodha moo maal maqaan isaanii maqaan isaanii maali namni gariin faanoodha ja'a kun fannoodha ja'a Oromoo irratti garuu fannoodha jette. Oromoon iddoo fannoodhatti beekti. Walii sheergodha walii dabarsaa. Arra waa lamarraa hin dubbadhaa ajjechaa walloo tana walloo tarra bitti galfatee yeroo hundaa'uu hijaa amaarirraa bootan. Ta lafa Oromoodhaa uummata Oromoodhaa kan dirqiidhaan muranii naannoo biraa keessa geessan obboleessoo. Uummata Oromoodhaa ka osoon jaalatin dirqamee naannoon teessan Oromiyaa diinii oppidiyoon Oromoo irraa murtee Amaaraaf kennite. Meelaala rabbii jaadha. Meelaala. Oppidiyoo waan faayidaan qabne ta'u silaa Oromoodhaaf yaadanii uummata walloo uummata Oromoodhaa wajjin jiraachuu barbaadu. Uummata dirqiidhaan Oromoo irraa murame kana Oromoodhaa wajjin walitti deebisanii Oromeetti dabalan silaa. Sigalee garuu oppidiyoon maal goote? Siyaasaa tolfachuutti fakkaatteeti. Ummata keenya ummata walloo yeroo hundaa akka amaarri hijaarraa bahu akka amaaritti taphatu hulaa bantee fi qawwee irraa hiittee dhooyisaadhaa jirti. Uummanni walloo guricha keessatti sarvaayi godhu it's not easy diina gosmeeqarraa diina oppidiyoorraa diina amaararraa diina TPLF irraa kanaafi jabeenya jajjabee teenyaatiin dubbachuu barbaadaa irra deebi'ee maasii qeeqamayaan qaba warra taa'ee woboo qeequuf dhaamsaan qabaa jechuudha. Asirraa dubbachuudhaa deemaa. Namni dhibba shan guutaa kaa'oo sheer godhaa warri seentan. Warri seentan seenaadhaa namni dhibba shan guutaa Mr. Teiso welcome. Namni dhibba shan hin gaa hin geessanii sheer godhaa warri seentan akkatti malumaa seentii ta'u maali? Sheer gootaniiti kophee irraa waaftanii olii teessanii. Share goda Foizia Oromoodhaa welcome. Share nam dhibba shan gaa dhibba afurtti ustanii samaaltu siin gahee hin jettu namni booda dantaaf dhufee dhageeffata usteef irraa haasofitee sa'aatii fixxee deemtaanaan hin jettu booda isinuu dantaaf dhuftee dhageeffattan so an haaseetuma dalagaan tiyya dhufee haasawee poosti godhee biraa deemuudha. Ifiif barbaaddanii caffeen arraan tana maal jee caffeen dubbateetanii barbaaddanii Google gootanii na dhuftan. Boodarra warri amma hin jirre anyhow fayyaa ta'aadhaa biyya keessaa wanni deemu ani karaa injifannoodhaati yaa'u jirana fakkaatti. Karaa oppidiyoon biitti harkaa baatee jirti adeemsi keenya karaa injifannoon na fakkaatti. Namni nama keenya hedduu waan fageessee laalleef akka biyyisan short memory waan taaneef namni keenya dafeetti qalbii cabaa dafee gammadaa fageessee yaaduu hin danda'u garuu yoo gaf fageessinee laalle Oromoon ammaan tana yeroo duraatiif karaa injifannoodhaa deemu jirti woboon injifachaadhaa jirti akkuma nama dura jee seenaa qabsoo Oromoodhaa keessatti waraanni bilisummaa Oromoodhaa hanga ammaa kana takka jabaatee hin beeku. Waraanni bilisummaa Oromoo takkaa lafa tuulamaa keessa seenee hin beeku. Lafa tuulamaa keessa seeneetiin maan tana walakkaadhaa walakkaa qaba. Finfinneerraa raadeessi maayila dhibbaa maayil shantamitti marsee taa'utti jira jechuudha. Sanuu
bakka diinaa waliin bu'an hunda injifannoodhaan galaadha. Takka waraana bilisummaa Oromoodhaa kamoo midhageessanii kanuma Abiy irraa boo kan Shimallis irraa boo malee isaanii dheessu gartanii tanaa hangaasaa keenya ragaa dhabee fayyaa ta'u hangaasaan keenya. Ambar paarlaamaa keessaan jira. Isintu baqachuu jira malee wobootamtu isin baqachaadhaa jira. Guyyarraa isin aduu jiranii guyyarraa baqachaa jirtanii hangaasaan banna magaaliidha. Hangaasaan akkatti olbee ragaa irratti nuu bahee jabeenya woboodhaa himee jechuudha namni beekadhaa. Miseensa paarlaamaadhaati. Miseensa paarlaamaadhaa. Wani takkitti negatiiv dubbate hanga irraan tanaa sheenaan qaba jegartee woboo akka harargeen seenne godhuu kiyyaaf. Harargee keessatti woboo akka gadi hin dhaabbanne godhuu kiyyaaf sheenaan qabaa jegartee. Seenlee ceephuu buufatee jira jechuudha. Ceephuu buufatee jira. Anyhow, waraanni bilisummaa Oromoodhaa jara keenya jabaachaa deemu jira. Ani sagaleen tiyya waraanaaf akka jabaatiin barbaada. Akka Oromoon hidhattuu barbaada. Akka Oromoon humnataatuu barbaada. Oromoon yoo jabaattee diina moote malee bilisummaan hin jirtu tana biraa deema. Kadhaadhaa fi jilbiifattee kadhachaa ooltus, sujuuddee fi kadhachaa ooltus, faarsaa ooltus. Oromoon hanga humnan tahinitti hanga diina isii moohee isii cabsitee irra aantee biyyafiin qabatetti Itoophiyaa taatus. Ani Itoophiyaa rakkoon qabu. Itoophiyaa yoo Oromoon qabatte rakkoo irraan qabu. Oromiyaan bilisoomnaa naaf gammachuu. Karaa lachuu garuu karaa lachuttuu Oromoon hidhattee diina isii cabsitee anis humna jettee agarsiisuu qabdi. Yoo akkas taate qofa Oromoon akka sabatti kabajamtee የኦሮሞ ህዝብ ኩሩ የኦሮሞ ህዝብ ጀግና የኦሮሞ ህዝብ ይሱን የኦሮሞ ሞቲቭ አማንተናው ጃማ ጅርት ኤኙን ወራኑ ኸኝ ኸናኔ ካበጃኑ ጎደባዳ ጅርት ጃለኑ ጅቢኑ ወራና ኸነ ወርሙስ ወረ ደገሩስ ወረ ጭና ዳበቱስ ወረ ጭና ዳበነስ ካበጃን ኢሳኑ መኸናቱ አዱሬን ማከቦንቲ ጀናን ኤሱ መሲቱ ሌንጫ ቀይረንሳል ነው ቀይረንሳ Jaru makanaatu jaalannu jibbinus kabajaa nutti godhaadhaa jira. Jaru kuni sometimes ol kaafnee sadarkaa isaan irra jiran cimina isaan diina garsaa jiran kan akkaataa isaan itti diina rooraasaadhaa jiran kana ol qabnee dubbachuu qabna, ol qabnee faarsuu qabna, ol qabnee ittiin dhaadachuu qabna. Diinni gaafa humniti Oromoodhaa jabaatte Oromoon hidhattee diina cabsuu eegalte diinni abaarsaa nutti heddummaata. Nuti qeessuudhaaf hamilee nu cabsuudhaaf gaallame waa gaallu faayidaan qaban dura fiigan qawween qaban qawwee caccabtuudhaan deeman gaara keessa babbaqachaadhaa deeman dhokatanii maal balleessan kana hunda kan jedhan isaan hamileen teenya ka gabbuutu edaa nuti waa ummata moohatuu miti nuti ummata lola beekuu miti nuti ummata jeeyinaa miti bara 30 Tigreedhaan nu bite amata 150 ummata khalloofatee deemu kanaatu nu bite. By the way, I'm not going to say anything comfort. And amaaraa tu Oromoo gabroomsee jechuun ni comfort. Takkan amaaraa takkan gabroomsee beeku. Oromoodhaatu Oromoo gabroomse. Oromoodhaatu sobamee, Oromoodhaatu bitamee akkuma mantanaa kan akkuma Abiyyee fi Shimallis kana fatti Oromoon abbaan garaa bitamtee waa dura qabanii Oromootti erganii Oromoodhaatu Oromoo cabse malee amaarri takkaa Oromoo cabsee hin beeku. Amaarri takkaa Oromoo injifatee hin beeku. Tigreenis Oromoo mooteen beektu maaliif abbaa duulaa faadhu feenii biraanuu duulaa faadhu feenii bar. Isaanumaa dura deemee qa'ee teenya keessa garsiisee nu waliin dhawaadhaa nu waliin cabsaadhaa nu bitan malee ani alagaadhaatu Oromoo gabroomse tasuma hin jiru. Duraan dogoggora guddaa keessaan ture. Dogoggora guddaa keessaan ture. Naftanyaatu nu cabsee naftanyaan nu bitee gabrummaa amaaraa waanjoo gabrummaa amaaraa firraa buqqifne jedhan dur dhaadannoon teenya. Waanjoo gabrummaa dhaanga firraa buufnutti maarree hanga firraa darbii teenya. That was wrong. Oromoodhaatu Oromoon dammaqin Oromoo gowwaa Oromoo garaadhaaf bultu Oromoo qochumaa malee waan biraa dabarsee yaadneetu Oromoo cabse gaafa Miniliikis gaafa Haile Sillaaseetis gaafa Dargiitis gaafa Mallasiis gaafa Haile Maariyaamis gaafa Abiy Ahmedis Oromoo qochumaadhaa bultuutu warra garaa jecha nama fi jeesuutu ummata Oromoodhaa cabse malee Oromoo takkaa alagaan alaa seentee cabsitee hin beektu. Numa waliin cabsan gowwaa keenyaan nu cabsan. So amma san irra aanneeti qeeroon dammayxee qeeroon kalee qalamaan TPLF ariite arra lakki afaan kalee TPLF dubbanneeniin
bitamtoota keenya kanatti dubbachuudhaan hin mallee bitamtoonni afaan kalee TPLF kaafne saniin hin galuu fi afaan isaan beekaniin dubbifteetti ijoolleen baratte yuunivarsiitii irraa bakka hojii gadhiiftee gaara galtee arraan tana geels waraanni bilisummaa Oromoodhaa yoo amma yoo xiqqaatte over 300,000 kum dhibba sadii oliitu Oromiyaa keessaa diina rosaa jira. Amma nuti guu dhageenyu waan dur sammuu keessatti riphee lolaan cibirraan tokko cibirraan lama sammuu keessa nu galeef akkasii yaan. Garuu over 300,000 kum dhibba sadii oliitu lafa tuulamaa Finfinnee naanneessee Booranaa fi Guji Wallagga keessa Arsii keessa waraanni jiru waraana xiqqaadhaa miti. Arrakka bakka bu'aatti dubbadhaanii hoonaa godha akka bakka bu'aa wobattiin dubbachuu jira. Maaltu si galchee karaa hin jenne jarri hooggantoonni waraanaa. Garuu arra isaan firaa dubbachuun beekan. Isaan ni calsanii miti isaan bakka bu'eetiin akka isaan dubbachuu barbaadu. Cimina sadarkaa irra jiran. Wanni diinni keenya girgiraawaa jiruuf, wanni diinni keenya roora'aa jiruuf, wanni paarlaamaan Abiy addaan dhoohee ኦነግ ሁሉም ቦታ ነው ያለው ኦነግ እዚህም አለ ኦነግ እኛ ውስጥ አለ ኦነግ እዛ አለ ኦነግ ጀዲፍ ዱጉማኑ ኮንፊውዝ ተኔቲ ወራኒ ብሱማ ኦሮሞዳ ሰደርካን እረጅልኩ ዋን ሳን ተካ ኤግኒን በይነ ባረቅ ሄጀ ዲኒ ኸኝ ኸሩ እንዳቱ ቢተምቶኒ ኸኛስ አቦቲን ቆቹማቲስ ዲኒ ኸኝ ኸስላኑ ጨብሱ ዳፍ ኑቃዲ በቴ ድሮ አለፋ ኸስ ፈኖ ዳሁን ጀማኒ ኦሊሌን ኸፈኖ ኦሊ osoo isaan yaadin humniti Oromoodhaa harkaa baate. Amma wanni nu hafe maali? Wanni nu hafe maali jira keenya? Dhageeffadhaa waan kana irraan deddeebi'a. An qabsoo Wallagga keessaan finiintee Wallagga walakkaadhaa ol bilisoomsitee har'a oppidoo Wallagga seentu. Abiy Ahmad osoo dee Wallagga dhaqu. Maaliif dila baale dhaqee qabadii keessa dhaabbatu kana shimalii sabtisaadhaa? Maa Wallagga dhaqe? Wallaggaas qaama Oromiyaadhaati. Lafa Oromoodhaati. maaliif asirra arka maaliif Wallaggatan cindayni Abiy Ahmad maaliif jimma qeesaan dhay leencaatu lafa san keessa jiraa jechuudha. Wanni baale dhaqee Arsii dhaqee Harargee boqqolloo keessa dhaabbatuuf maal leencaatu cinjirree jechuudha. Lafa leenci jiru waraabessi keessan deddeemu. Waraabessi keessan deddeemu. So marroon faan achirraa jabaatan Harargee maali Oromiyaa dhihaa almost all guututti qabatanii diina keessaa baasanii bilisoomsanii jechuudha. Bakka takka malee magaalaa takka malee Oromiyaan kibbaa diinni keessatti nagaan ooleen bulu. Kana jechuun waraanni bilisummaa Oromoodhaa dhuunfatee jira jechuudha. Warreen biraatiif hin qeeqmaa qabu. Warreen biraa warreen teessanii jaalmarroo koyettan. Jaalmarroo dachii Wallaggaa dhale. Wallagga keessa dhalate. Qa'ee beeku keessatti mukatti irkatee ummata isaa qeyroo wali qabee kabajaa itti godhee diinakka nagaan itti godhe. Ati Arsii keessa teessee marroo koo jettu marroo if keessaa dhalchuu yoo hin dandeenye teessee waywaachuun teessee iyyuun qoftiin bu'aa takkallee siin qabdu. Namni obboleeyyan waan gaarii irratti walitti hinaaf. Obboleeyyan waan gaarii hojjechuu irratti akkamittiin na caalaa kan hojjetaa akkamittiin isa bira kutarratti obboleeyyan wal dorgoman. Ammaaltu na qabee maaliifin taa'eetu makaan faarsuu malee ifii kas ta'uu dadhabee jettee mormuun badiin fittu. Jabeenya akka ummanni keenya Wallaggaa jabeenya akka qeyroo Wallaggaa jabaattee kana qeyroo Arsii maaltu ta'uu dhorke qeyroo Harargee maaltu ta'uu dhorke qeyroo Jimmaa maaltu ta'uu dhorke. Kana if gaafadhaa isin warri diyaasporaa jirtanis warri biyya keessa jirtanis Oromummaatu irraa irruudhamu goota if keessaa hin qabne moo maaltu goota akkasii if keessaa baaftanii diina akka isin keessan baane godhu maaltu isin dhorke maaliif teessanii kabiraa faarsuu fi kabiraa komachuun maafees dhiirti gara qabatteetti haatee hojjetti
أسكيسا هنجر أكيسا هنجر دينا مرسكن جنة ولا ديني بتأجران دوار أجرا ميشا غرغدا تانكي أو ترجع تأجران غبرة دوار أجر لفتولا ما لفين في النجلا ديني ميشا غرغدا توباسيت دوار أجر لفتي قصيتو بالي في هرر جيم فان يو تيسي چرا جال مرو کو इत्ते फारसा होतु जाल मरो इत्ते आवारा ओल्तु नमनी वैस लक्काउन जिरू hanga ati yo ati jabatte khate dagamas qabda yo ati jabatte khate khabajaadhas qabda jechu afanin iyun qofti wa taksibin god khan farsu yo khan abarun teese waaqequn faida takallesin qabd darawtu ifkobalchisu dararu iftiqaysu ani yo iftatani obboleysa khaysaniti hinaftani إسر رجباتني إسيس إمام قبتنين إمام جرتنين دين في الرابع سورة في يوم لفاخاتن أبليين كي وري سوشال ميديا قبا جرتن هايون ناس قبا خلنا جيفتن أسر تجدد مرة فارسون سر رابطي شو خيامك مرة فارس قرو مرة إهانة ديما جرتو أتيسي أبدتي دريفتي وناتيسي أتواتك كل قرآن جرتو قبصور موتي قماشا جرتو يشور nyaachuudhaaf rafuu malee nyaachuudhaaf rafuu malee waa takka namni faayidaa hin qabne nama faarsuuf illee hin tolu namni faayidaa hin qabne nama qeequllee irraan toltu nama waa ibduu waa qabu nama waa dalagaa jirutu wahis qeeqa wahis faarsa santurraa bareedu garuu isin teesseeti raftanii bakka raftanii waa qeexan bakka raftanii waa faarsitan dhugaa kana isiin arra opinion Pippin chapter hinjirtu motumman abi hinjirtu it doesn't exist finfinne khaysa gabbu hundandees hulaan takkitti lisan gabbanin hulalama hula harargeedati fi hula arsi qof maaliif because of the weakness of these people iyumale ifjarun dandenye humnata hundandenye hulaan opinion kaysa burray xero hunda hula arsi fi hula harargeeda qof shawa kaysa قديم باتو بيرون لبورا يو إذا تكاب سيفته شاوا كيسة قديم باتو أمبورا كيلومتر شنديمت يو أرى فنجار بروز سينان كم قوتم مانتي تخجباتي سينان دول مچات ورتيس ورسين الدلقية دبرولي أتنهو الجنة so where is your place yoo akkanumatti gaa kaayyoo fuudhee naabboodhaa jettee mataa qottee jiraatte malee waan kana irraan deddeebiin dubbadhe dhifanaa godhaa garuu ni hadhooyti dhugaan jirtuus tanu irraan deddeebiin dubbadhe ni hadhooyti amma gaarii isitti fakkaattu garuu boru arkuudhaaf teessa waan isiin juhan teessee qabsoo karaa nagaa faarsuun teessee marroo achi faarsuun teessee kuni boruuf waan takkallee siif hin godhu kabaja takkallee sittiin godhu yeroon kaatee diina haleeluu irratti wal dorgomtu yeroon isaa ammaan tan yoo kanan goon ayyaan laallattummaa kana faarsitee kana eebbisuun kaan xiqqeessitee kaan ol kaasuun ayyaan laallattummaa asin dhuftus tiyyaa asin dhuftus tiyyaa akkasii miti kay waan jinee dubbanii qabnu ammaan tan maaliif nu duubaan duwwaan kale gaafa ijoolleen dhiyaatu murteeffattee opinion hanga nama ID wallaggaa qabu ijoolleen shibalis jaar barnoota barachuu hin danda'u hojii mootummaa hojjechuu hin danda'u daldaluu hin danda'u ID mattaawaqaa wallaggaa qabaachuun akkasii ol ture barattoota yuunivarsiitii irraa ari'aniiti maqaa wallagummaatiin ari'anii bakka qubatan dhaqanii dhabanii bakka itti galmaa'an dhabanii ijoolleen maal taate there is no choice gaara galan jechuudha eega bakka dhabne opinion keessa eega hojiirraa ari'amne eega wallagummaadhaaf lafa dhalootaatiif mana kireeffachuu hin dandeenye eega lafa dhalootaatiif barachuun dadhabne hanqanne filmaanni qabnu kabiraan jiru qawwee fuunee duunaadhaaf gaara galan murannoo tanaan kutu isaaniitu
injifannoo arraanta anis itti boonu isinis ittiin boontan kana wanni fide joollee garaa kutattee bakka dhabdee yaateetu arraantana diina hirriiba dhoorkaadhaa jiraa jechuudha. Hanga xayyaaraan dhoon hanga oomisha isaan oomishan dhaqanii itti qabanii guban. Hanga namni loqoota san qabaachuu yookaanis aayidii naannoo san qabaachuudhaan nagaan makiinaa horee bobbahee galuu hin dandeenyetti gaaniiti arraantana cichanii ol bahaadhaa jira. Jara kana fakkeenya godhuu lafaa ka'e. Jara kana fakkeenya godhuutii lafaa ka'e. Ifirra hin rafin. Diinni cabaadhaa jira. Diinni cabaadhaa jira. Woboon injifachaadhaa jira. Biitti diigamtu hin jirtu. Biitti diigamtu. Qabsoon ta'e jara keenya what the goal of our struggle. Galiin qabsoo teenyaa maali? Itoophiyaa bittinneessuudhaami? Akkasii waan qabsaa turreef? Bar Itoophiyaa bittinneessee Itoophiyaa bittinnooyte keessaa Oromiyaa ijaarraadhaami? Maaf sun kaayyoon galiin qabsoo Oromoodhaa bar biyya Oromoodhaa ijaaruudha. Biyyi Oromoo sun kan ijaaramtu yooni Itoophiyaan bittinnooyte qofa. Itoophiyaan kan bittinnooytu yoo ati humna qabaatte waraana qabaatte qofa. Of course osoo waraana qabaanne biyyi takka gujiidde sirra kuftiitii gaagama hedduutu nama keetirraas ga'a qabeenya irraas ga'a. Kana qabadhaa. Joorfaan achi dhuga jan yoo osoo hidhannoon qabaan osoo humnan qabaan osoo waraana qabaanne biyyi hawaasa taa'ee qotatu irratti yoo jiidde daameejii hedduudhaatu irra ga'a. Garuu yoo hidhattee jiraatte humna taatee jiraatte qawwee harkaa qabaatte biyya bittinnooyte keessaa laaftutti biyyatee ijaaruu dandeessaa jechuudha. Waan kanaan nuyi keenya akka konfiis hin taane. Biyyaa diigamuu deemaa akkam taanaa akka Siiriyaa taanaa hin taanu. Yoo qawween qabaanne Siiriyaadhaa miti Siiriyaa gad taana akka Daaraat taana. Yoo qawween qabaanne yoo waraana qabaanne Siiriyaadhaa miti Siiriyaa gad dhukke taana. Yoo ammoo humna hidhatte tan Itoophiyaa bittinnooyte keessatti Oromiyaa ijaaruu dandeessu humna hidhatte yoo qabaanne Itoophiyaan bittinnooyte nuuf injifannoodha. Maaliif? Biyya teenya keessaa ijaaran. Itoophiyaan bittinnooyte nuu gaariin. Maaliif? Itoophiyaa bittinnooyte walitti deebifnee biyya goonee Oromoo harka keenyee deemuu hin dandeenya jechuudha. Itoophiyaan bittinnaa'uudhaan bargina. Itoophiyaan yes bittinnaa'uu qabdi. Yes bittinnaa'uu qabdi. Hay wannummaan bar gootan meeqa itti wareegaman itti dhuman maqaan Itoophiyaatiif Oromoo waa waliin hin deemneef Oromoon Itoophiyaa tana bittinneessitee haaretti ijaaruu yookaan Itoophiyaa bittinneessitee biyya fi Oromiyaa keessaa uummachuudha kaayyummaa nu bara. Kuni waan irratti wal morminu irratti gaafii wal gaafannee mataa wal kutu takka illee hin qabdu. Kana daa'imni Oromootis beekuudha qaba. Manguddoon teenya waliin duraa beekaniiti karaa harti nu leenjisanii asirra nu kaanii dhiiga keenya kaayyoo irra dhumni tana galmaan nuugaa jedhanii nu dhaammatanii deeman. Kaayyoo san galmaan geenya. San godhuudhaaf waan kana deddeebi'ee dhaabuuf maali? San godhuudhaaf Itoophiyaan bittinnaa'uuf deemti. Yes, shakkiin hin jiru. TPLF lolee galuudhaaf deemti. Lolli ammaa kun bu'ee Itoophiyaan bittinnaa'uudhaaf deeman amanaa. Biyya keessatti murnaan gareen hedduun hidhattee jirti. Itoophiyaan bittinnaa'uuf deemti. Itoophiyaa bittinnooyte keessatti if dandamachiisuudhaaf arraan tana hidhachuudha qabda. Yoo qawween qabaanne if dandamachiisuu qa'ee ta'e dandamachiisuu hin dandeessu. Itoophiyaa bittinnaa'uudhaaf deemti. Itoophiyaa bittinnooyte keessatti qa'ee ta'e eeggachuudhaaf yoo hidhannoon qabaanne ati miidhamaan irraa gadii sii jechuudha. Kanaafiin qa'ee hundaa marroo faarsuudhaa miti qa'ee hundaa ka'aatii hidhadhaa if qopheessaa. Qeeroon if jaaraa hidhadhaa. Just to survive. Just to survive. Yookaan surviving gootu. Yookaan halaakamuudhaaf deemta.
gaagama deemu joora mabdis nu dhamaadhaa jira ummata keenya gaagama deemu jira biti bittinnaa'uudhaaf deemti inni biyya tana walitti qabnu jira lakkii biti dhugaan baqqalaanis biti diigamuudhaaf deemti halaaf guddaa deemu jira Itoophiyaan bittoota kun nu miidhuun ooltu jedhan anis biti bittinnaa'uudhaaf deemti biti diigamuudhaaf deemti garuu biyya deemtu tana keessa sarvaayiv godhuudhaaf hidhannoo qabaachuu qabna hidhachuudha qabna yoon hidhanne biti diigamnaan gaagamni hin hafu Itoophiyaan bittinaa waan hafan qabna miidhaan waan hafan qabna yoo hidhanne malee there is no way we can survive arradde wallo rawaan gaajiru ummata sibiili ummata tifatte ummata qotee bularra waan gaajiru laala silaa jarru kun qawwee qabaachuu baate daa'imni isaanii manatti nafu ni qaqqalama daa'imni isaanii manatti nafu ummata walloo wanni survive godhu jiruuf wanni dandamatee asafeef waan qawwee manaa qabuu fi asafee jechuudha silaa akka dhufaniin ilmoon daa'imni walloo takkamatti naftu jechuudha ni ta'anii Oromoo taatee afaan Oromoo dubbannaan hin haftu waan qawwee qabanii fi hangana survive godhaa jiran itti seenan naannoo biraa hundattuu waan kanaatti ta'uudhaaf ta'a Oromoo waan addeemaa if duroodhaan gaarii Itoophiyaan bittinnootti akkam taanaa eessita hidhadhu that's it hidhadhu daangaa kee eegi ooluu ta'e eeggadhu ilmaan kee eeggadhu sam gubbaan biyya ta'e eeggadhu Oromoodhaa fi Oromoo idduttillee kabajaa qabaachuudhaaf hidhachuudha qabdi anaa fi obboleessa iddoo kabajaan jiraachuudhaaf yoo hidhannoo qabaanne wasan si dabra warra irraan hidhannoo balatee tetteessu boodarra dhiiga bahuudhaaf teessa dhiiga bahuudhaaf teessa hidhadhu arsi lafaa kee teessee ilaaluunis teessee seenaa duriin dhaadachuu ilmaan waaqoo guutuu ilmaan nadhii gammadaa ilmaan guutamaa hawaasa jechuun faayidaa akkasiin qabdu harargee lafaa kee ilmaan jaarraa abbaa gadaa ilmaan ilmoo qilxuudhaa ilmaan buruustoo godhuudhaa takka faayidaa isin qabdu takka saawwanniin jiru Oppidoon argeetuni abiyyi faarsan abiyyiin jaarraa abbaa gadaa keenya jedhini akkamitti siidaa jaarraa abbaa gadaa tokko jaaruu danda'an garuu waan ajaa'ibaa waan kana idaa yaadan jarri galee abiyyi salaatee abiyyiif kiristaanomee abiyyiif maal ta'ee jaarraa abbaa gadaatu masaraa mootummaa jira jechuun kuni akkamitti siidaa jaarraa abbaa gadaa tokko jaaruu danda'an Oppidoon argeedhaa warri keessatti warri maqaa jaarraatiin dhaadatan rabbii jaadha akkamitti abiyyiin jaarraa abbaa gadaadhaa jecha akkamitti high school tokko maqaa jaarraa abbaa gadaatiin banuu dadhabdan high school tokko lafa harargeetti high school tokko jaarraa abbaa gadaa high school mana barumsa jaarraa abbaa gadaadhaa jettanii maqaa isaatiin moggaasu Oppidoon dilli kun ala kanaa galtanii a'uuzu billaahi mina shayxaani rajiim Asras nin kaanfadha qaamaan irratti ta'uudha nin kaanfadha namni dura qe'ee fi kabajaa godha dura goota fi kabajaa godha isin hambuma jala deemtanii qochumaa keessan warri Oppidoo keessa jirtillee ijoolleen harargeedhaa warreen jaarraa abbaa gadaatiin dhaadatan ish qaanii salphina keessan shame on you silaan Oppidoo ta'e the first thing I do eegam maqaan nabadee bitamee diinaa ergame achu keessa silaa goota kanaan silaa aboo siidaa kana maqaan nu badee isin galle nama kana nutillee nugguuni dhaadannuun abiyyilleen jaarraa abbaa gadaa jenna maaloo nun qaanesinaati siidaa tokko xiqqaa tokko nuu jaaraa garte waan isa fakkaataa akka nuu jaaraa asitti yookaa mana iskuulaa tokko maqaa isaatiin bannaati rabbii jaanu ayyamaa yaa goftoota keenya silaaban akkas jechuu qabdanii obboleessa maal taatan mee maaluma himattan Oppidoon argeetun
Bakka isin dagaate isa qochuma kana woma ganyaattan woma dhuydan hanganuma. Shame on you. Shame. Jaarsi kun nama silaa seenaa qabu. Nama seenaa qabu. Sanuu maqaa isaa dhawtaniiti isallee hirriiba dhorkaadhaa jirtan. Gantuudhaan takkaa jaarraa abbaa gadaa ganee isaa diinaa. Bar reefa isaa galee bar awwaala dhabe. Bar jaarraa abbaa gadaadhaa reefa isaati galee bar oppidiyoon awwaala dhorkitee bakka inni itti na awwaalaa jisan dhabee qe'eessa galchanii awwaalan qotee bulaan keenya. Maallaqa nuu ala kanaa ol qabee boodara muraasaa nu gargaaree dhaqee Yemen irraa fuudhee beekumsaan nama san fuudhee galchee wotaritti awwaale. Oppidiyoo gaas kadhannee dadhabne aboo jaarsi kun as dhaammate calanqotti na awwaalaadha jee asitti awwaallaa didanii deemadhaan jedhanii wotaritti awwaalan goota keessan. Silaa irra namni Harargeedhaa oppidiyoo keessa jiru. Sila abbootii qochumaadha harree faayidaan qaban ta'uu baatanii sila arra siidaa nama kanaa ol kaasanii ijaaraniif. Sila arra yuunivarsiitiilee ta'uu baattu haayiskool tokko sila maqaa isaatiin maalii wotaritti hin taane sila maqaa isaatiin ijaaruufiidhaa turre ture. Garuu maal goona gaa qochumaa warra gara nyaatee garaadhaan yaatu warra garaadhaaf jiraatuutu jaarraa abbaa gadaa jee Abiy Ahmed faarsaadhaa jira. Warra garaan isaanii hundinuu baarree hangana gaa. Baarreen garaa guu deeman hangana geessa. Akka dubartii baatii sagal garaa qabdu deeman. Ta dubartiitis garaan siidhaa achi gaa. Akka waan lakkuu afur garaa qabdu. Nyaattee akka waan lakkuu afur garaa qabdutti garaan sichi gaa. Qe'ee fi keessatti akkamitti Abiyyiin jaarraa abbaa gadaa jettan. Isiniitu Abiy badiin qabu. Abiy badii takkallee qabu. Badii takkallee. Harree silaayis numa fe'atan. Waa midhaan irra fiitu, zayituun irra fiitu, biyyee irra fiitu harree numa fe'atti silaayis. Isiniitu harree. Isiniitu harree faayidaan qabne. Wadala dhufaa deemu. Mee garaagarummaan isinii fi harreedhaa maali? Harree baala dura kaanii fe'atanii deeman. Garaagarummaan isinii fi harreedhaa maali? Annuma Abiyyiin jaarraa abbaa gadaa juudha ajaa'iba rabbii jaa wallaahi lazii wallaahi gaafa tokko shimalli dhaqeeti salaamu alaikum wa alaikum salaam jaarraa abbaa gadaa keenyaa dhufee bar shimallis baaleeti shimallis jaarraa abbaa gadaa keenyaa dhufee way jaarraa abbaa gadaa way goota takkaa diinaa gad hin cabin way goota osoo loluu osoo falmatuu dulloomee dulumti keessaa galchitee tarabbiitti dhuftee wareegama. Takkaa ana hangaan beeku takkaa diinatti harka kenneen beeku jaarraa abbaa gadaadha. Gaafa Somaalitti kun harka kennee kun garaa jala kutu nama hidhamee ama shan hidhaa taa'ee daaraa tahee hidhatarraan yaa hidhannoo zinnaara yaa hidhannoo zinnaara dhage nama kanaa kana oppidoon warri qochubaadhaa kun jaarraa abbaa gadaatu masaraa mootummaadhaan nu seene alhamdulillahi alhamdulillah hunoo jaarraa abbaa gadaadhaa dhufee jira shimallisin harka dhawaame jaarraa abbaa gadaa keessaniin jaarraa abbaa gadaatu seenaa isaa beekaa shimallis Abi eessit jaarraa abbaa gadaadhaa beeka eessit beeka eessit gaaf tokko Harargee dhaqeeti Abi bari inni qabsaa'ota qabsoo Oromoo keessatti maqaa abaa'otii wareegame yaamsaati goota akka Bakar Waareedhaa kan qabsoo abaa'otii jecha wareegame jedha Abiy Ahmed Bakar Waareedhaa gaafa Amaaraa dhufu wareegame calanqotti Abiy Ahmed garuu daadduba jaarraatii fi ilmoota lafaa dhaafta. Awwa jara keenya ijoollee Harargeedhaa isinii oppidiyoo Abiyyii fi shimalis faarsu ani sin dhageen.
an isin hin dhagahin caffee Raammis isin harreedha faayidaan qabdan harrilleen faayida qabdi harrillee walirra waa beeytu walirra yaadde nagaan bobbaatee nagaan mana fi galuu beeytu harrilleen an joollee hargee ta'u bidoo yaate wallaahi isin dhagahin usaa afaan keessa qabadhaa dalagadhaa afaan keessan qabadhaati waan nyaattan nyaadhaa isinii as bahee shimallisiin jaarraa abbaa gadaa jiru isinii as bahee abiyyiin jaarraa abbaa gadaa jiru yoon isin dhage gaarii miti beekaati isin tudhimaan tana beekaati isin maddideen gaafa immoo walii dubbii tana irra deebitanii jettan gaariin ta'u dunaa seedaan isin faayidaan qabdan usaatii nyaadhaa garaa keessan guuttadhaa rafaadhaa kaa nama goota keessanitti maqaa godhuu hin dandahin qochumaa fi guutuu malee sheen siyaa'uun fedha farqaa tana garuu gaafatti deebitanii maqaa jaarraa abbaa gadaa dhooyte kanaafi isitti sun ta'u ittiin deebinaadha naa wajjin turuu keessanii fayyaa ta'aadha warri boodara seentan haasoo haduraa dhageeffadhaadha oromoon amma karaa tokkuma qabdi karaa injifannoo geessu tokkumaa jira amma oromoo waraana bilisummaa oromoodhaati rakkatus dhiphatus xurreensaa si qallattus karaan bilisummatti nu geessuudhaaf deemu ammaan tan karaan itti dandamachuu dandeenyu karuma waraanaa kana qofa arra nu gulu baattus boru nu galti amma beekuu baannus guyyaan beeynu fagoon jira karaan bilisummatti nu geessu karuma tokko qofa karaan sun karuma jaarraa abbaa gadaa afaan harriiqan karaa elemoo qilxuufaan dura ol beenuu dhukaasan karaa nadhii gammadaa afaan irratti wareegaman karaa guutama hawaasfaatti dhabne karaa burissoo boruufaatti dhabne karaa gadaa caffeefaatti dhabne karaa kumsaa gadaafaatti dhabne dhageessu karaan bakkaan galmaan gahuudhaaf teenyu karuma kana qofa karaan biraa tokko illee jiru yeroodhaaf diinni waan keessa facaasee ni gogoon agartee horin ta'u sanin ta'u marroon hattuudha marroon gaariidha maal garuu xurree elemoo qilxurraa irra eenyu jira marroo faadhaatu jira jaalannu jibbinu xurree nadhii gammada irra eenyu jira marroo dirbisaa faatu irra jira dubbiin faraqaadha kalee qabsoo oromoodhaa karaa bahaa fi kibba bahaa kanaa xiixaa turte arra dhihaa fi kibbarraa xiixaa jirti dubbiin faraqaadha garuu teenyee maa walayin kanumaanin isiniif goolabaa viidiyoo kiyya irra deebi'aa dhageeffadhaa warri boodara seentanii yeroo gaarii qabaadhaa